Marqaan dhadhaadha. Dhadhaadha. Gurraachi gati narraa yaa'u kun. Beekamu keessa na jiidhe. Hin deemu waan amma simee fadhee. Naa nyaata jechuudha gammoojjii dhufnee hoo himaa beekna. Garaan nu yaasa dhadhaa. Dubriinis yoo babbareedan jiraate qollaan galna. Deebotuun hin jiru. Mataan hogga rifeensa irraa dhumee qarsaa ta'e kanatti yaasa. Namata dhufee qottoon hoo dhoojan dhiigu. Odol deemtu gad deebitaa qaba. Asitti lafattee as dubbatteera. Namni hogga baadiyyaa irraa magaalaa buusanan akkamatti. Egaa muudii namarra qabata Oromooti. Namni ol beebiin. Goota akkana jiru kana keessa hamaa galchee. Amma asitti muudii namarra qabate deemu wallaalee maarra daaspoora dhalaa lafaan nan tuqini. Lafaan tuquu bara. Afoo jettee jirta mee asuma gattee nyaaqotaan gartaa danfara irraa onni boo jira. As ta'e nyaaqotas. Wayyaa rabbii kiyyaa. Dudda si haadha horii asitti dudda hori. Dudda hori. Dudda hori njoo. Dudda hori. Awwa dudda hori. Dudda hori. Maa kijiba asitu. Adileen dadhabar adileen dadhabar. Haa hota. Hota ta'e nyaaqotu. Laa ilaaha illallah. Amma gaara kana keessa akkatti teessee. Baadiyyaan kana fakkaata gaa'u. Ha nyaattee dhugni gabbattu barnu isa qaama koo jaana garreen beeku kana gee. Rabbii kiyyaa. Ergan dhaladhee kana gee ammoo kan jaan argeen beeku. Mee kaameeraa akkatti jigame. Kaameeraa laal. Mee laal abbolee yanki. Akkatti qaqqabme. Akkatti asiin achi kaameeraa. Laal huunoola. Manni sumayyaa afaan laal huunoola. Handaaratti mul'atan. Huunoola manni sumayyaa afaan kana laal. Ani badde abo kana la boleh kila manis wajah mal huno kana asini sini dia sampai ala huno la manis wajah kan kana la tak gartane boleh kayak gartane la मैं आगे नहीं फगा दूँगा मैं ऐसे लाला kamera zoom कुछ दारा वाले आगे नहीं फगा दूँगा ला बिया ला बाकों की रानी ला मैं बोलेंगे ला इल्ला Ame bagainya lah mana soya, Acurlah hane gara kana kesa, Daud itu, asin lalu nih coba lagi, menurut tadi saya kamera, Baadiyyaan akkana qabdi gaa'u. Baadiyyaan jannata, hot aja namanya hot. Sisi. Akkana jirti nama. Ijoollee baadiyyaa je, akkam jirti bareedu dha hot hai. Awas irraa bareedu raas biyya nama eega hot. Boonni dhiqannee deebiga. Hot. Sirra bareedu sunirra. La bareedu Abdullah. Ashtiidha maal taate? Ijoollee baadiyyaadhaa maal taate? Magaaleen bifaan boonti diimtuun konkolaan boonti jechaan dhageenya tokko konkolaa qabsirra jiraatu maati akaarteera. Ol baanee laalluun amma kanas bareedu gaarri guddaadha warra kana soodee. Suuta ni deddeemuun obboleeyyan qiyyaar dhagaa arsii gololchaminne bakka jamtu jirra. Arsiidha jirra. Iddoo sumayyaan itti dhalattee. Iddoo sumayyaan itti dhalattee manni gartee kan mareef tala isin garsiifne sani akkasii gaa obboleeyyan daawudhaaf nu warra gartee bosona gaara maal jettanis? Haroo jeefa. Ganda haroo jeefajjama jechuudha. Gololchaminne ganda haroo jeefajjama. Asiinis akkasitti qabee kaamera. Safara haroo jeefajjama. Laala obboleeyyan laala. Itnaanis kaamera gadi biyya gartee uumama bosona uumamaatiin badhaate muka kana ilmi namaa tokko hin dhaabne obboleeyyan waa isin ijaaru. Namni takka hin dhaabne. Namni takka. Humaan olni jira malee. Siginni takkitti namni katti lafa buuse hin jiru obboleeyyan waan isin ajaa'ibdu. Kunoo amma buna dhadhaabu jiran malee waa takka namni muka kana muka takka lafa hin buufne. Kunoo laa ummaan teenya takka gabasii qoraan cabsatu jirtira. Gartanii? Keessaa qoraan guuranii yoo. Laala mee ajaa'iba rabbii kana manni siidaa gamana asumaan abbaatee asumaa qoraan guuratu. Mee kaameraatti si qabe? Laala. Mee asii siidaa eessaa waa? Manni siidaa manni siin garsiisaa waa? Laala. Asuma laala mee buleen asuma manuma keessaa gabbaatee ulaa duraa qoraan guuratte. Rabbiin hokka nama eebbiseedha. Manaa gabbaatee ulaa duraa qoraan guuratte. Nuti immoo rakkanne harargeen kun. Yoo muka jimaa taate malee manaa uwwarte. Nama bukeeta jaaru malee. Qoraaniin bichaa badhaafam jira barbiisu. Waan mukaa fi biyyi tunu. Qoraanumaa fi wanti bitaa. Afaanis muka kana hodhoofte barra. Taawulaa meeqatti biyya alaa hirkamuu danda'a? Birbirsi kummoo. Eegaa hay maal taa'e? Maa kun hundi wanni maan daawwataa gaari kun qalli matti dheeraa miti beeyte. Muka tokkicha kana duuba mee kaameeraa irratti muka tokkicha kun yoo jige makiina guutaa qaba. Kun guutee. Duuba maallaqa sireen maal irraa tolfamti? Biffeen maal irraa tolfamti? Muka kanaa miti? Eegaa. Hay maal taa'e qabeenya uumamaa. Ittiin beeku haarra simeerraa goondura. Ittiin beekuudhaan miti ittiin haajamne ittiin haajamanii. Maana wamattuu na sabanii. Ittiin haajaman. Namni itti haajamu jiru kana bu'aa isaa nama dheebuu mukaa qabu beekaa. Damma kuma ceeseen muka ajaa'ibu jammarkee. Yaa obboleeyyan kiyyaan garuu asitti amma
Odoo nyaatiin an gabbadha khalaas. Akkanumatti dachiinni qabbanooyti. Nyaanni gartee qaama siitaa takka wanni nyaattes osoo fedhin dheebotuun hin jiru. Alagaa deebisaa namni godhe malaaxatu katti urgaati malaaxatu. Mataan ogga rifeensa irraa dhumee qarsaa ta'e kanatti haasaanaan irraa dhiyeessu madda haalii gaade. Rabbi itti bane. Rabbiin akkanatti itti bane kana. Egaa obbo Eegaa muqninu akka dachirraa dhume aduun ogga itti gadha looti beekaa daalachiin akkanatti gubattee kunammoo gubattee deemu deema. Gubattee deema miti. Gubattee amma amata dhufu beekatu kana. Qottoonoo dhootan dhiigu. Egaa dhaabuun ni jirti jedhanii dhaabna amma beeknee dhufee jira. Nikla Sakalaan dhufee jira dhaabna. Sabanni qaqqayyarama. Inshaallah rabbi horii ni fida. Akkasii gaabboleen kiyyaa har'a kunoo ganda gartee maatii Sumayyaa bira jirra. Gololchaminne jirra ganda haroo jeefaa jirra. Obboleen kiyyaa waraguu qawwee jirra jechuudha. As akkasiiti obboleen kiyya inshaallahu ta'ala ganda kanas jaalannee jirra gaa'ii. Dubriinis yoo bareedan jiraate qullaan galna. Dubri babbareeda yoo jiraate qullaa galuun hin taatu. Akkasuma keessatti bichaadha malatti du'i. Obboleessa kiyyaaf illee taatu nan laalamaa fi kabajaa isaanii kanaan naa ta'e. Obboleessa kee. Egaa Obboleessi kee hin jiru sobiin. Rabbiin si haadha obboleessa kiyyaaf illee taatu. Nan laala malee. Amma ganaa seentee beeki ganaa amma dhuftee arguu feeti. Soddaa jaalatanitti deddeebiin itti Oromoon. Kabajaa fi awwan raawwii waan irraa dinqisiifate naasa. Kabajaa fi jaalala arsiin kan namaa qabdu aadaa isiidha agartanii jirtan jechuudha obboleeyya kiyya. Marqaan dhadhaadha hinnaa nyaata jechuudha gammoojjii dhufne yoo himaa beekna. Garaan nu yaasa dhadhaan. Dhadhaan garaan nu yaasa hinnaa nyaata obboleeyya dhadhaan agarree beekatu seetti malee amata beeka. Egaa eegalee obboleeyya kiyya akkasitti dhadhaa dhunne jechuudha wanni katti baqeen irra isaa dhadhaa sun isaa. Egaa garaa akkasitti obboleeyyan kiyya rabbiin gaagartee nasiiba nu solchee arsii fuune warri arsii fuudhinis fuudhadha warri arsii hundiduu barbaadan teeker bikeer fuule feegadha ni fuuna nuti nu taate jirti siigalee warra meeffatin sosobaatee bana fuunee kan fuuna jedhani meeffannee jiran jemo fuunee meeffattee jirta malee fuudheti meeffattee soddumaallee argee miti ajaa'ibame egaa kanaaf obboleeyyan kiyya ganaan itti deddeebina arsiidha dubri babbareedaa kanaaf nu lafaa yaa'u jira khalaas obboleeyyan kiyyaatu gartee lafa ammallee kiccaan jiran aduuban ittiin fuudhan gartee arsii malee soddaa jaalatan itti deddeebanii soddaa hoggaa jaalatan itti deddeebanii obboleeyyan kiyyaa waan an arsii faarsuuf kana dhufa alaaladha kijibduu warri arsii gartee adda baaftee ni gootu hoota alaala guyyaa sadiitti namni kattiin tanfulaa baddaa tana keessa ta'a obboleeyyan kiyya dhadhaa gurraachi kattiin irraa yaa'un. Sini galee abbanni waan bira asiin nan urka beekatu keessa na jiidhe hin deemu waan amma asii meeffatee amantee sosoo akkaabi asii sosoo obboleeyyan kiyya nyaanni aadaa qofti nyaanni gosa meeqa jira agartanii jirtan gaa aruusa sargi irratti yeroo viidiyoo isin himarru qoriin dilli sun kabajumatee jaba gadi dhuftee fixuu ooluun isin taatu keessatti hambisuun hin jiru. Haga gartee marga gubbara dhadhaa jalatti hafee dhutti. Arsiin maaliif babbareeddi jennaan biyyaa bareeda nyaata bareeda tiffataa bareeda qonnaa bareeda tanaaf bifti isillee babbareeddi arsoomni qorsooma jechaan dhugaadha amma qaamanirra geenye agarree obboleeyyan kiyya takkanaati. Warri mana jaaratu barbaadda warri gammoojjii qabu keessa qabne hoota ammoo jiradhaa isiniif fadhiidhaan soddaa keenya nu arsiidha. Abiraayim Isaayiboo warri kakka. Hoota soddaan keenya arsiidha nuti hoota muka isiniif murraa. Waan kara mukaati Abiraayim maqabadda. Akkas. Duuri immoo qaaliidhaati asin babayna gabbarri ishiidha samiidha jira gabbarri yoo horii nagaa qabaatan malee hin dhufina maaliif jennaan seeratu laalla bareedinaa fi biyyaa fi waan hundaa qaali obboleeyyan keessatti. Wanni hundi gaali amma tan argatu hin taatu laaftutti sinigalee tun bakka isiin irraa argamteetu jabdu sinigalee tanaafu tun bakka isiin irraa dhufteetu jabduudha eegaa addeebati bakka isiin irraa dhuftee jabdu gadi rifatu laalladhaati dorobooti asuma laal ijaan isin basa beekadha ijaan isin basa asiin allaaltanii beekadha asiin allaaluun hin taatu duubatu jabaadha dubbiin kanaan deema kanaan. Daasfooraa malee jiru jedhanii arrabbiin naa kennee inni galee obboleeyyan kiyya jabaadhee fardeeffadhee rabbi kadhadhee rabbi naa kennee tanaafu
Rabbi kadhadhaa warri rabbi kadhatanii arsii fuudhuu barbaadan rabbi kadhadhaa fuudhadhaa. Sanii mitennaan maallaqa keessaniin boonaa hoottadhaa. Gartee soddaa arsii ta'uu barbaadan hoolan abbaa gaarii qabu dumaala kaa irra facanii yoo duubni sinjiidhaa ta'ee dhuftan. Sii galee na yaamuun oolu jarri. Gaafa gartee waan isin gaafatan beeka jechuudha. Abrahaam keessaa nama. Sii galee du'aayi rabbiitiin akkatti diimtuu tanatti caqafannee tattaa'u jira malee isin abdiin laaftuu na fakkaate isinitti. Himti nu yaaboo. Jalqaba. Silaa akka Abrahaam kun tana fuudhee biran taa'u. Sii galee boleenri narratti ilaallatanii asitti yaadanii asitti hin dhuminaadha. Horii nagaatiin koottaa. Arsiin namaaf kenna. Arsiin kabajaadha qaba. Arsiin jaalala qaba. Arsiin gartee akkuma rabbiin isaan bareechetti gartee dachii isaanillee bareeche. Obboleeyyan kiyya qubsuma isaanillee bareeche. Qabeenya isaanillee bareeche obboleeyyan kiyya. Timaantimin bitanii. Mixmixaa barbareen bitanii. Waan hunda asumaa gabbanii goommana suluma duraa godhatanii. Mee kaameraatti qabanii yoo kumbuna la. Laala obboleeyyan kiyya. Laala amma waan isin ajaa'ibu laala amma faarsuu kiyyaa soddaa amma nan beeka namni gariin amma soddaa isaa tanaaf faarsa naan jaa beekadha. Annan beeka isin beeka beekadha. Amala waliin beekna. Kanaafuu anama soddaa osoo hin ta'in waan qabata maaliif dhage eenyutu iddoo keessatti qorqoorroo ijaarata hin jiru jechuudha. Qorqoorroo iddoo keessa qorqoorroon dhaabbatti hulaa dura bunaa jira wanni hundaa jira laala meeme siini galee boleen akkatti fakkeenya fudhadhaatii nama gartee bakka hundaa soddaa waan gaariidha gamana hoottadhaati makiinaa faafidaa hoottaa makiinaa. Makiinaa faafidaa hoottaa isinitti nan kannaa beekadha amma soddaa ta'ee jira kan nuti nan danda'an. Horii nagaa yoo fiddan horii nagaa jechuudha. Sanii miti jennaan warri dubra keenya jala yaatan beekadhaa beekadhaa dubri keenya mi dubri arsiidha. Akkanaati. Akkas. Akkanaati obboleen kiyya gaa yeroo gartee akkatti isinitti haasoo kana jaalalaat gammachuun nama macheessila. Gammachuun nama macheessiti beekadhaa machii yookaan isin jedhan saharaane akka nama dhugaatii dhugee gartee warra uummata gartee warra dhuguu kana gartanii miti. Akkasittiin akka nama dhugaatii dhugeetti saharaane nama machaa'e. Maaliif gammachuun nama macheesse bareedinaa fi keessuma lafaatii fi qabeenya uumamaa kana akkatti ilaale obboleen kiyya. Akka tokko meegaara kana keessa. Kaamera nu mul'isu. Gaarii dhaabbiin isaa kaamera nu mul'isu. Kaamera nu mul'isu. Meegaara gamaa sanitti qabna. Kan gamaa sanitti achi yoo isinitti qabne malee oma takka. Siboo immoo waan ajaa'ibaati immoo. Aboo rabbiin kun bara. Meegaara kana laala obboleen kee laala laala. Wayi numa fago biyyaa biyyana sanitti fakkaata naagaas waan goona as finne malee laala. La bosonni dhaabbatu laala mee mukoonni dhaabbatu laala boleen kee laala fageenyu isaan laala isla biyyanni jiru gartanii arsii jechaan kanaa boleen kee isinii galee akkana la arsoomni qorsaan nyaan sun hiiga kana fakkaatti jedhiin arsoomni qorsaan nama hoyiitu gaaf tokko kanaan jedha keessai araba kanas je si araba je maqaa itti baasa je maallaqa isaanii kanas ni qaalessa je sini galee nama Afrikaadhaa kana fokkisee je lafallee biyyallee Afrikaa je maallaqallee akkasitti jalaa rakisheessa je akkana jechuun maal jechuudha Harargees lafuma isiitii wal fakkeesse Arsiis lafuma isiitii wal fakkeesse namuu lamumaa wal fakkaate jechuudha sini galee namni gammoojjii keessatti ni gurguraacha. Anama beekadhaa diimadha gaafa ijoolleeti. Amma gurraachamte. Gammoojjiin nagu bere. Gaafa ijoolleedhaa san gaafa haadha biyya garaa bu'u adiidha jedhan. Egaa yeroo guddatan akkasii miti ati maan gurraachamin. Biyyaa bar biyyaa wal fakkaata namni. Amma namni biyyaa baasanii seen arsii babbareedu gartanii jirtan lafaa qabbana lafa nagaati beekadhaa buleen akkasii dhugaa jirti. Doolaara maallaqa nagaati. Asumaan jiraallataadhanii jajjabaa. Maallaqa nagaati dhugaati. Egaa akkasii obboleen keessanitti ndeessu inshaallah ta'ala haga jirru kana gaa viidiyoo ajaa'ibaa isin marra. Viidiyoo gammachuu viidiyoo ajaa'ibaa isin marra lafa sanas gaa isin daawwachiifna. Warri akka isaa baatanii biyya arabaa jirtan isin beekna. Akkatti amma abaluu hin jennu. Taabi suudii jirtus ni beekna. Abaluuf haga. Akkasii iddoo akkanaa yaadatu dandeessanii warri biyyaatti isin daawwachiifna nu faana turaa isin jenna aga viidiyoo biraati walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.